sa'a lama of qabeetini booksii baradha. Hundi keessanuu booksii baradha. Akkaataatti nama dhahan baradha. Mana tumsatti guurratee tiraqeeti jedhu mataa basheessa. Jawaatis moo? Istaahi. Wal kadhannee diddaniimmi booksii baranna ammaan booda booksii baranna ofirraa dhorkuudha jechuudha nama roorroo baay'atire. Yaa bilisee! Maaltu isin hundaa'u dhiiga buusu yoo intagartee obboleettummaan jaawwatu tumatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota Aadam Biyyee jaalalaa fi kabajaan kiyya kan isin qabu hundi keessanoo lagaa fi gaara qaxxaamuree isin bira haa ga'u isin jechaati. Deebinee dhufne gaa maaliin deebinee dhufne nu wajjin turtii gaarii like subscribe gochuu hin dagatina. Chaanaalli Aadam Biyyeedhaa keessanii nu jajjabeessaa waan nuti gadhiisnu yeroo yeroodhaan gadhiisne akka isin bira ga'u subscribe godhaa like godhaa bu'aaraa isin jenna. Maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Wanni an qabadhee isin dhufe waan akkaan ajaa'ibeetu jira. Dhiifama wajjin taarika tokkoon dhaga'ee ture amma dura. Wanti sun oduu tahee dhugaa ta'ee gaarsan rabbumaatu beeka. Taariki sun maal jedha beektaa? Qiyaamaan gaafa eegaltu Yamanirraan eegaltii jechuudhaan dhaga'ee ture. Maaliifin kana jedhe beektanii jara kee? Ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaadhaa shama harka fuun hundi keessanuu wanni kana jedheef. Waan hedduu nama ajaa'ibu agartee qiyaamaan gaa Yaman keessaan eegaltii roorroo ilma obboleeyyan keenya karaa kana roorrifamu jetta kan immoo jiraataa taheetiin agartee qubatee mana kireeffatee hojii qabatee ilmaan horaa jiru jaarsaaf jaartii tahee bultii ijaareetii wajjin deemaatiin jiru walitti roorrisuu fi walitti duuluu fi wal arrabsuu fi wal falaxuu fi sirraan kafaladhaa irraan kafaladhaatii fi walirra duulu dhiiroo ni baay'ate kan Yaman kun keessaahuu dhimma jaarsaa fi jaartiitiin baay'ate kan dhiigan walirraa naqaa jiru meeqaantame kan mana yaalaa wal geessaa jiru meeqaantame kan agartee sababa jaartii namaa yedduu jaarsaaf jaartii yedduu seeneen kan hidhamaa jiru meeqaantame dhiiroo Yamanii illee dalagaa baasneef nu tuffate ummanni arabaa nu tuffate obboleeyyan keenya ummanni arabaadhaan nu tuffate obboleeyyan keenya nurraa dhaabaa ish. Ka jaartii namaa barbaadu, ka jaarsa namaa barbaadu, ka jaartaaf jaartii hedduu seenee addaan diigu. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Maal aboo? Kana laalu sanum. Sawanni kun dhugaadhaa jennee gaafa dhaqnee gaafa nu dhugama. Sakkam taana dhiiroo? Qiyaamaan Yaman keessaan eegalti qiyaamaan. Kalaas. Dubbii san amman dhugaa gochuu eegala jechuudha. Dubbii san dura oduma namaa si'aa ture. Namu keenyarraa nagee gartee oduma deemtu seetiin namoota mala yaaduma isaa gabbaaseetiin haasa'e jedheetiin wantechaa ture. Garuu haalli kun babal'atee dubbiin kun agartee gara karaa hedduudhaan roorroon baay'atte Yaman kana keessatti kan walin roorrisu dhimma jaarsaa fi jaartiitiin dhimma kanaa fi kanaatiin wal keesseenee namni wal laaqaa jira wal falaxaa jira dhiiga walirraa naqaa jira. Mana hidhaa wal darbaa jira. Askara wal tumsiisaa jira. Maqaa adda addaa walirra baaseetiin maallaqa askara nyaachiseetiin boolisii biyya kanaa nyaachiseetiin wal hiisisaa jira. Yaa obboleeyyan keenya. Hasbi Allahu wa ni'mal wakiil. Rabbi isin haa qajeeshu. Yaa ilmaan Oromoodhaa. Rabbi isin haa qajeeshu. Rabbi nu hundaa'uu nu haa qajeeshu. Teenyaa'uun beeknu. Garuu waan ta'e hunda keessatti inuma jira wanti jiru osuma jiraatu yaa jara keenya mee wal sassata mee wal kabaja mee wal jaaladha mee wal kabaja mee wal haa kabajnu wal haa sassannu jaarsa namaatis wal jalatti hin reebinaa jaartii namaatis wal jalatti hin reebinaa yaa obboleeyyan ka dhiiraas ka dhalaas dhiiroo zabanul aakiri ni beekna zabanul aakiri akka ta'e ganaa namni garee wal ijaaree nama 5 nama 6 nama 10 nama 20 nama 30 wal ijaaree adda addatti wal yaasu yaa ta'a haala kanatti jechuudha. Kanaafuu waan dhufus walumaanuu agarra garuu osuma tahuu xiqqoo takka aadaa fi safuu baana sanillee haa eeggannu
amantii keenyallee haa eeggannu. Waan amantii keenya faallessa, waan aadaa keenya faallessa, waan safuu keenya faallessa dalaguurraa haa eeggannu. Maaliifin kana jedhee viidiyoo kana hamma dhumaatti na wajjin laalaa turtii gaarii. Mana tumsatti guurratee tireekeetti jala mataa basheessa. Jawaatis moo? Istaahil. Yaa bilisee! Viidiyoo kana laalaa hamma dhumaatti viidiyoo kana laalaa. Viidiyoo kana hundallee sin dhageessuu hin danda'u garuu irraa sin dhageessa. Mee kana fakkaata gaa duba akkanatti gaafa akkana taane eessaa wal geenya buleeyyan. Mee eessaa wal geenya. Egaa. Maaltu isin hundaa'u dhiiga buusu yoo intagartee obboleettummaan jaawwate tungatte raada'ee gadi dhiigaati. Maaliif ibliisee? Jaartuma duraatu jaartii isaatu duraan hin Isin kutan abbaas. Isin kutan abbaas. Maaka. Goota ittiin deemini. Isin dhukkee irraa qabteemi. Isin irraa dhiinni dhiigaan deebi'ee jira maaliif? Kana deebi'ee dhiinni dhiigaan deebi'ee rakkoon qabu jechuun baga deeffattee. Tana jechuun naaf fixaa. Siivis naaf fixaa. Jawaatee fi jechuun naasiroo hedduus naaf fixaa. Kanaafuu gaa obboleeyyan kiyya yoo xiqqoo takka agartee safuu qabaanne yoo xiqqoo takka aadaa qabaanne yoo xiqqoo takka amantii qabaanne laazim ofirra qabuu qabnaa jechuudha. Yoo quuftanii raattanillee ofirra qaba. Agartee wal tuffachuun hammana gahu walirra horrisuun hammana gahu wal dhiiga walirraa naquun hammana gahu maali? Maal rabbi ammare? Lakkisaa jara keenya lakkisaa jara keenya lakkisaa uummata keenya. Sooshaal miidiyaanis dirree lolaa ta'e Yamanis dirree lolaa taate Yaman dirree lolaa taate. Kalaas wal cafaquu wal tumuu booksii wal dhiiga walirraa naquu karaa wal eeggatanii wal tumuu wal hiisisuu wal cafaquu. Kalaas wanni biraan jiru karaatii barachuu ammaan booda kalaas sin gorsinee diddaniimi sin kadhannee diddaniimi kalaas hundi keessanuu yaalmaan Oromoodhaa warri Yaman keessa jirtan ka'a booksii baradhaa ispoortii baradhaa kalaas ammaan booda booksii baradhaa. Biyya kanatti ableenis yoo nama waraanti rakkoodha yoo agartee dhagaanis nama dhooftes rakkoodha booksii haga barbaadde yoo dhoofte wanni si godhanis hin jirtu. Dhagaanis hin dhayina, ableenis hin waraanina, uleenis hin dhayina, rasaasaanis hin dhayina. Booksii amma boodala karaatii baradhaa, booksii baradhaa, cafa qaala. Inni dhiiraatis inni dhalaatis la dhukkee walirraa kaasa. Kalaas amma booda borurraa qabee anillee mataa kiyyarra mana karaatii kan agartee hadiida fuudhan kan booksii ittiin agartee wal cafaqan barachuudhaaf. Irra deebi'ee galma irra deebi'ee bifa haaraan murannoon qophiidhaan irra deebi'eetiniin ispoortiillee galmaa'ee kalaas sa'aa lama of qabeetiniin booksii baradha. Hundi keessanuu booksii baradha. Akkaataatti nama dhahan baradha. Akka gartee dhiiga naqnetti ila booksii fi dhiitichaa fi akkasitti isteekaan wal deeriqumsa kalaas eega gartee walloluu taate. Nama boru nu loluu dhufus hin beeknu. Namni hunduu jaarsaa fi jaartii dhalaa fi dhiira waliin bobba'ee dhalaan dhiira dhalaa gochuu eegalte. Dhiira dhalaa gochuu eegalte. Dhiirinis dhalaa ta'uu eegale. Dhalaanis dhiira ta'uu eegalte. Jaarsaa fi jaartii hedduu seenanii adda diiguu eegalan. Jaarsa namaa heerumuu eegalte. Jaarsa namaa fuudhuu eegalan. Kanaafuu hin jirtu jihaada bakka kanatti immoo dhugaa yoo himte wal kadhannee diddaniimi booksii baranna ammaan booda booksii baranna ofirraa dhorkuudha jechuudha. Nama roorroo baay'ate roorroo naggaa baay'ate zabanni as deemaa kun roorroon namni kan wati hojii nyaatu kan hojii dhugdu sirroorrisuu eegale waan ta'eef kalaas booksii baradhaa ispoortii baradhaa cafaqaa nama akkasi. Kanaaf hordoftoota fi daawwattoota kiyya kanuma isin jechuu barbaade nagaatti turtii gaarii haga walitti deemnutti laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatina.